Akkam nagaa jirtu chaanalii kanaaf haaraadha taanaan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun waan adda addaa irraa baradhaa jechuun barbaada. Barnoota nammas ni qabadhee jiru mudannoo torbee kana keessa kan mana yaalaatti na mudate yookaan bakka hojjedhutti kan na mudate kan yeroo hedduu mul'anne kan adda ta'e seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Mee seenaa dhugaa kana irraa barachuuf gaariidha waan ta'eef akka armaan gadiitti hordofaa seenaa nama kanaa jalqaba sanaa booddee immoo gara dhibee wanta sanaa fi ka'umsa wanta sanaa furmaata wanta sanaatti deemna. Seenaa mucaa kanarraa yookaan mucaa dubaraa kan umuriin ishee waggaa 6 taatedha. Yeroo dhuftu umuriin ishee waggaa 6dha. Maatiin kan mana yaalaa fidanii sababoota armaan gadiidha. Yeroo mana yaalaa fidan sababa isaan itti fidan yookaan kompilentiin isaanii kanneen armaan gadiidha. Inni jalqabaan erga umuriin ishee waggaa 2 guutee mucaan kun jechuudha. Erga umuriin ishee waggaa 2 guutee booda sababa tokko malee qofaa ishee hanga ammaatti amma baay'ee kolfiti jedhu. Umuriin amma waggaa 2tti nagaa turte waggaa 2 irraa eegalee qofaama osoo nam tokko waa tokko bira jiraatiin otoo waan ishee kofalchiisu bira jiraatiin qofaama tasa kolfuu jalqabdee jedhu achi immoo guyyaatti hedduu qofaa kolfuu eegalte jedhu. Irriba keessaallee darbee tasa kolfuun deebitee callistee kan raftudha jedhanii maatiin. Kana malees immoo wanti kun guyyaatti yeroo hedduu itti deddeebi'a jedhu. Guyyaatti yeroo hedduu 5-6 itti deddeebi'a jedhu akka maatiin jedhanitti. Kolfi kun sababa tokko malee kan dhufuu fi yeroo kolfitu garuu akka nama waan dinqamee kolfuu fuularraa gammachuun kan hin mul'annedha jedhu. Akka ijoollee waa dinqamtee kofaltu baay'ee seeqxee kan kofaltu hin ta'in fuularraa kan gammachuun hin mul'anne akkasumas immoo kan sababa tokko malee kolfitudha jedhu. Naannoo waggaa 5 bara darbee jechuudha barnoota keejii galchanii kan turan yoo ta'u sababa daree keessatti amma fayyuma kolfituuf barsiisaan maatiitti itti deddeebi'ee itti himee ture mucaan keessanii amma sababa tokko malee kolfitee jeeqxi kan jedhu. Akkasumas immoo daa'ima sanallee yeroo hedduu itti dheekkamee ture jechuudha barsiisaan suni. Kanaaf sababa kanaan daa'imni barnoota ishee adda kuttee jirti yeroo ammaa kana. Erga ji'a 2 asii immoo kan isaan akka gara mana yaalaa geessanii kan isaan yaaddoo cimaa mana yaalaa geessanii maadha. Mucaan waggaa 6dha. Erga ji'a 2 asii immoo harmi ishee hedduu gurguddate harmi mucaa kana kan harma mucaa kana gaafa ilaalan kan umurii naannoo waggaa 18 yookaan naannoo 20 fakkaatti malee kan umurii mucaa waggaa 6 fakkaatu. Kana egaa kan yaaddoo guddaatti ta'e gara mana yaalaa kilinika naannoo isaanii akka deeman kan taasise. Akkasumas immoo harmi ba'uun kun ji'a 2 asitti baay'ee dabalaa dhufu malee akkasumas rifeensis naannoo qaama saalaatti biqiluu eegale. Akkuma dubartii geessee akkuma nama dargaggoomee naannoo qaama saalaa isheettis rifeensi biqiluu eegale jechuudha. Kun egaa maatiin naasiseera. Inni jalqaba sababa malee kolfuun sun akka jirutti ta'e dabalata garuu isa kolfa sana maatiin akka dhibeetti hin lakkoone gaafa guddattu dhiistii gaafa sirriitti obbartu dhiistu kan jedhu jira. Haa ta'u malee kan maatiin akka dhibeetti lakkaa'anii dhufan isa rifeensi biqilee fi harmi hedduu guddate kanadha jechuudha. Sababa kanaaf kilinika deemanii rifeerii ta'uun dhufan jechuudha gara bakka hojjedhu. Egaa maatiin waa'ee dhibee mucaa isaanii istirii yookaan seenaa hanga kanaa nutti himanii sanaa booddee maatii wajjin mari'annee daa'ima ilaallee qorannoo barbaachisu erginee dhibee mucaa kanaa wantoota 2 ta'e argame jechuudha. Inni jalqabaan gaggabdoo kofalchiisu yookaan jeelaastik siijar kan jedhamu. Gaggabdoo ta'ee kan mallattoo biraa hin qabne kolfa bichaa kan qabu jechuudha. Kan baay'ee akka isaan kolfan taasisu. Inni gara biraan immoo yeroo malee dargaggoomuu yookaan precocious puberty kan jedhamu. Mucaan kun yeroo malee mallattoo dargaggummaa godhatteetti akkasumas immoo sababa malee kolfuun sun gaggabdoodha jechuudha ofuma isaayi. Kana lamaan ta'e argame jechuudha. Ka'umsi wanta kanaas immoo sammuu keessatti ixiin wayii kan ba'e akka ta'edha. Mee waa'ee kanaa karmaan gadi taa'e. Gaggabdoo baay'ee kofalchiisu yookaan jeelaastik siijarii fi gaggabdoon baay'ee boossisu yookaan daakiriistik siijar kan jedhamantu jiru. Isaan kun egaa gosa gaggabdoo isa kaanirraa xiqqoo kan adda isaan godhumaadha. Yeroo hedduu namni gaggabdoodha jedhee yaadu. Sababa tokko malees lafumaa ka'anii baay'ee kolfuu deebanii dhiisu. Amma jechuudha. Akkasumas riba keessaallee ka'anii kolfuu kanneen daakiriistik siijar jedhaman immoo sababa tokko malee baay'ee boo'u deebanii dhiisu jechuudha. Malee akka dhibee gaggabdoo qaama urgufee arafaa yookaan gorora deebisee waan adda addaa godhee kuffisee waan akkasii mul'isu jechuudha.
baay'ee ma bo'u, baay'ee kanneen baay'ee bo'an baay'ee bo'u, kanneen kolfan immoo baay'ee kolfu kanuma lamaantu irratti mul'ata. Akkuma mata duree irratti taa'etti ijoolleen gosa gaggabdoo jelaastik siiyar yookaan laafing siiyar jedhamu qaban sababa tokko malee akka baay'ee kolfan taasisa. Kan dikiriistik siiyar jedhamu immoo sababa tokko malee akka baay'ee bo'an taasisa. Baay'ee kolfuu fi baay'ee bo'uun kun to'annoo isaaniitiin ala waan ta'eef hanga ofii dhiisanitti dhiisisuun kan hin danda'amnedha. Maatiin dhiisuu jedhanii daa'imni kolfan dhiisuu yookaan bo'uun dhiisuu jechuudha. Gaggabdoodha waan ta'eef wanti kun excess neuronal activity yookaan dalagaa neuronii yookaan narviidha waan ta'eef maatiin dhiisuu jedhaniyyuu dhiisuu bo'uus hin dhiisuu osoo hin fedhan godhan sossobaniyyuu akkasumas immoo kolfas hin dhiisuu jechuudha yoo gaggabdoo sun kan isa kofalchiisu ta'e jechuudha. Haa kolfaniyyuu malee fuula isaaniirraa gammachuun hin mul'atu. Sagalee kolfaa dhageessan malee waan kolfaa jiran fakkaatan gaafa fuula isaanii sirriitti ilaaltan hin seeqanii mallattoo kolfaa gammachuun fuuldura hin jiru jechuudha. Kanneen bo'aa jiranis immoo haa bo'an malee fuula isaaniirra gaddi cimaan kan hin jirre yookaan mallattoo bo'uu kan fakkaatu fuuldura hin jiru jechuudha hedduu. Akkasumas wanti kun osoo rafaa jiranillee tasa isaan mudachuun kanneen gaggabdoo bo'uu qaban tasa isaan mudachuun hirriba keessaa bo'uu kanneen kolfuu qaban immoo osoo rafaa jiranii tasa hedduu kolfuun deebi'anii rafu jechuudha. Lamaan isaanii jechuunis gaggabdoon kofalchiisuu fi gaggabdoon boosisuun gosa focal seizure jedhamu yookaan sammuu keessaa bakka ta'e qofarraa kan dhufanidha kan generalized hin taane jechuudha. Focal seizure kun immoo kan aware ta'edha kan of beekanidha jechuudha yeroo wanta kan godhan. Kanaafuu yeroo wanti kun isaan irratti mul'atu hedduun isaanii of beeku naannoo isaaniis beeku maalti naannoo isaanii akka ta'aa jirus beeku jechuudha. Kanaaf gaggabdoo yeroo kolfan sana of wallaalanii kufanii nama isin ilaalu waan mana keessa jiru waan naannoo jiru beeku jechuudha. Yeroo bo'anis akkasuma malee akka gaggabdoo kan of wallaalchisee wanta biraa agarsiisu miti jechuudha. Yeroo wanti kun isaan jalqabuuf jedhu amala rifannaa fi sodaan kan isaanitti dhaga'amu waan ta'eef akkasumas immoo dhukkubbii laphee yookaan dhukkubbii garaa kan qabaachuu danda'an yookaan himatan hidhii nyaachuu yookaan hidhii xuuxuu gorora liqimsuu ija bobbaasuun bakka tokko ilaalu yookaan ija isaanii asiif achi naannessuu amala akkasii qabu jechuudha. Yookaan kun awuraa jedhama. Osoo kolfuun kun hin jalqabin osoo bo'uun kun hin jalqabin waan baay'ee na'an fakkaatu tokko tokko immoo waan dhukkubbii machuu danda'u mataa kuna dhukkubaa garaa kuna dhukkubaa kan jedhu akkasumas hidhii isaanii fa'aa xuuxuu gorora liqimsuu akka sawaa liqimsaa jiranii akkasumas tasa ija bobbaasuun kolfuu eegaluu tasa ija bobbaasuun bo'uu eegaluu waan akkasii mul'isuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo yeroo isaan jalqabuuf jedhu waan baay'ee sodaataniif gara nama beekan tokko nama jaalatan tokkotti fiigu yeroo baay'ee. Wanti kun yeroo dhufu innaasisaa isaan sodaachisa waan ta'eef gara namaatti amala fiiguu qabu jechuudha daa'imman. Wanti kun guyyaatti si'a hedduu jechuunis hanga guyyaatti hanga si'a 100 illee mul'achuu kan danda'udha. Akkasumas immoo kolfii yookiin boo'ichi sun yeroo hedduu yeroo gabaabduu qofaaf tura. Giddu galeessaan sekendii 10 hanga sekendii 20 qofa tura jechuudha. Sekendii 10 sekendii 20 tasa qofaa isaanii kolfanii yookaan boo'anii ofuma isaa deebi'ee dhiisa. Wanti kun yeroo hedduu maalti fida yoo jenne daa'imman hedduu biratti wanti kana fidu dhiitoon yookaan ixii kan jedhamu hypothalamus akka naannoo sammuu keessa naannoo hypothalamus jedhamutti yoo ba'e yookaan hypothalamic hamartooma kan jedhamu qabu jechuudha hedduun isaanii. Wanti kun dhiitoo yookaan ixii ta'ee kan qaama keessa hin facaane akkasumas immoo kan yeroo dhalatan isaan waliin dhalatanidha. Konjenitaallaa yeroo hedduu yeroo dhalatan illee ixii kana qabu. Akkasumas saayiziin isaa yookaan hangi isaa yeroo hedduu hin dabalu akkasumas immoo qaama keessa kan faca'u miti beenaayinidha jechuudha. Xiqqooma dhiitee ta'a malee akka kaansarii qaama keessaa mala faca'uu hin qabu. Kana malees hixiin yookaan dhiitoon naannoo kanatti ba'u umuriin osoo hin ga'iin dargaggummaan akka jalqabu gochuu mala waan ta'eef kanas ilaaluun barbaachisaadha. Amma mucaan isheen amma seenaa ishee kaase kummaadha yeroo malee dargaggoomteetti yookaan mallattoon dargaggummaa waggaa 6 jalqabeera jechuudha. Kan kana fides waanuma kanadha jechuudha. Kan gaggabdoo kolfaa kana fide yookaan gaggabdoo akka baay'ee kofaltu kana fides kan yeroo malee waggaa 6tti akka armi baay'ee gurguddatu taasise rifeensi naannoo qaamaa saalatti akka biqilu taasises dhibeema kana jechuudha. Kanaafuu gaggabdoon gosa akkasii hypothalamic hamartooma kan jedhamuun dhufa wanti kun immoo naannoo kanatti baanaan yeroo malee dargaggummaan dhufuu danda'a jechuudha. Gaggabdoon hedduu nama kofalchiisu yookaan hedduu nama boosisu kun yeroo hedduu giddu galeessaan naannoo umrii 9 kan eegaludha. Yookaan naannoo 9 jalqaba mallattoon akkasii. Haa ta'u malee sababa namni hedduun boo'uu fi kolfuun gaggabdoodha jedhee hin yaadneef yeroo mana yaalaa
yeroo hedduu mana yaalaa geeffamanii akkasumas immoo yoo mana yaalaa geeffamanillee namni kana dhibee dhadhee lakkaa yookaan gaggabdoo dhadhee yaadu waan ta'eef dhibeen isaanii osoo adda hin bahin yeroo hedduu turu jechuudha. Mucaan kunis egaa mucaan amma seenaa ishee kaasee wanti kun waggaa 2 kaaseeti hanga waggaa 6 hanga ammaatti gaggabdoon kun irra turee jira. Akkasumas immoo amma dhibee biraa gaafa inni fidudha kan mana yaalaa dhufte jechuudha. Hanga yoonaatti wanti kun gaggabdoo dhadhee namni yaadee hin jiru maatiinis yaadne namni yaadee hin jiru jechuudha. Kanaaf dhibeen isaanii yeroo hedduutu adda hin bahin tura. Daa'imman akkasii 4 keessaa daa'imman 3 biratti turtiin gosti dhibee gaggabdoo biroo yookaan kan mallattoo biroo qabu ni dhufa. Yeroo hedduus yeroo kanadha kan dhibeen kun adda ba'u. Mallattoo gaggabdoo biroo yeroo jennu inni kun hin kofalchiisa malee yookaan hin boolchisa malee waan mallattoo biraan qabu. Ijoollee 4 keessaa ijoollee 3 biratti immoo turtiidhaan amma mucaa kana osoo callumanii dhiisnee ta'e yeroo waggaa 1 waggaa 2 booddee tarii gaggabdoon kan kuffisu kan qaama guutuu dhufuu danda'a jechuudha. Yeroo hedduus yeroo sana kan dhibeen isaanii adda ba'u. Qorannoon gaggabdoo yookaan EEG yeroo hedduu mul'achuu baatuyyuu malee EEG irratti dhibeen gaggabdoo kun mul'achuu baatuyyuu malee dalagamuu qaba. Akkasumas immoo gaggabdoon baay'ee kofalchiisu kan baay'ee boochisu jiraannaan yeroo hundaa qorannoon raajii sammuu yookaan MRI dalagamuu qaba. Sababni isaas wanti kun hypothalaamic hamartooma yookaan ixiin wayii yookaan dhiitoo wayii naannoo hypothalaamisitti waan baatuuf isheetti fida waan ta'eef kana raajiin sammuu yookaan MRI kan jedhamu dalagamuu qaba jechuudha. Akkasumas wanti kun yeroo malee dargaggoomuu waan fiduuf akkuma amma jennetti qaama saalaa isaaniis yoo maatiin ilaaluu yookaan kompileen gochuu baatan illee ilaaluun akkaataa umurii isaanii waliin kan deemu yoo ta'e yookaan kan deemudha kan ta'an adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Furmaanni maali kan jedhuuf wanti kun furmaanni isaa maali kan jedhuuf jalqaba qorichoonni farra gaggabdoo ta'an kanneen focal seeriif yookaan kanneen gaggabdoo of wallaalchisneef kennaman tokko kanneen akka kaarbaamaazepiin laamootiriijiin jedhamu jiru. Qorichoonni akkasii ni fayyadu gaggabdoo kan xiqqoo fooyyessuuf haa ta'u malee gaggabdoo kana dhibbatti balleessuu dhiisuu danda'u. Gaggabdoon kun dhibbatti akka badu gochuuf gaggabdoon kofalchiisu kun yookaan boochisu kun akkasumas immoo yeroo malee dargaggoomuun kun yaalii carrara yookaan raadiyooteraappii kan jedhamu carrariidhaan ixiin naannoo sanaa akka isheen saayiziin ishee gad deebitu yookaan baddu taasisu yookaan immoo baqaqsanii yaaluun ixiin sun akka achirraa kaatu yoo taasisan gaggabdoon kun hin dhiisa. Akkasumas immoo yeroo malee dargaggoomuun kun normaal ta'a jechuudha deebi'ee sirraa jechuun. Barnoota ni qabadhee jiru ammaaf akkasidha. Mucaan amma seenaa ishee walitti kaasee kun yeroo ammaa dhibeen ishee hypothalaamic hamartoomaa waan ta'eef baqaqsanii yaaluuf dabaree eeggataa jirti itii sana achirraa kaasuu jechuudha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.